Israa'el humni lafoo daangaa Libaanos dabalataan akka qubatu beeksifte. Tarkaanfii Naatnaayoon lubbuu Ameerikaanotaa gaagaa jireechuun Taaker Kaarlsan ibsan. Ameerikaan kanaan booda haleellaa hamaan Iraan irratti akka raawwatu akeekkachiifte. Buufanni waraanaa US Bahareen jiru guutumaan guututti manca'ee jiraachuu miidiyaaleen Iraan gabaasan. Libaanos gara wal dhabdee babal'achaa jiruutti seenaati jirti. Haleellaa Israa'el Libaanositti gaggeessiteen namoonni 50 ol ajjeefaman. Israa'el jiraattonni gandoota Libaanos 50 ol akka bahan itti himte. Uummanni Beeruut keessa jiraatan sagalee dhoo'insaatiin hirriibaa ka'aa akka jiran himan. Israa'elii fi Iraan erga Ayatollah Ali Khamenei ajjeefamee akka haariyaatti wal haleeluu eegalan. Trump haleellaan Iraan waan itti fufuuf duuti US kana caalaa ta'uu mala jee. Kanneen hangafoota oduu keenyaati. Odeeffannoowwan waqtaawwan akka isin bira dhaqqabaniif chaanaala Oromiyaa Vision subscribe godhuun mallattoo notifiikeeshinaa banachuu hin dagatina. Waraanni US fi Israa'el Iraan irratti banan guyyaa afuraffaadhaaf itti fufeeti jira. Israa'el haleellaa haaraa Teeraanii fi Beeruut irratti eegalteeti jirti. Iraanis imbaasiiwwanii fi buufataalee waraanaa US biyyoota Arabaa keessa jiran haleeluun haaloo bahachuutti fufteeti jirti. Waraana guyyaa afuraffaa qabate kanaan hanga ammaatti wantoonni jiru. Israa'el haleellaa qilleensa irraatiin Beeruutii fi Iraan haleelaati jirti. Iddoowwan murteessoo xiyyaaffannoon adda baastee akka haleelaa jirtu gabaasan. Iraan imbaasiin Ameerikaa magaalaa guddoo Saudi Arabiyaa Riyaad jiru dirooniiwwan lamaan haleelamtee barbadaa'uu himte. Buufanni Ameerikaa Bahareen jiru guutumatti barbadaa'uu miidiyaaleen Iraan gabaasaa jiru. Qondaalli Iraan tokko dooniiwwan hulaa galaanaa boba'aa addunyaa geejjibsiisuudhaaf murteessaa ta'e Hormuuz keessa dabran hundi isaaniitu akka haleelaman akeekkachiisaniiti jiru. Ministeerri dhimma alaa US Marco Rubio Ameerikaan osoo hin jaalatin dhiibbaa Israa'el taasiteen waraana kanatti akka galtee himuun humni waraanaa keenya asiin booda tarkaanfii ofirraa qolachuu fudhate jechuun dubbate. Ergaa waraanni kun eegalee loltoonni US 6 ta'an madaa'aniiti jiru. Kaleessa xiyyaaronni waraanaa US 3 rukutamanii lafatti kuufamaniiti jiran. Ministeerri muummee UK Keir Starmer jijjiirama mootummaa waan jedhutti akka hin amanne kaleessa paarlaamaa biyyattii irratti himuun gocha Israa'el fi Ameerikaa waliin ta'uudhaan Iraan irratti raawwachaa jiran kana qeeqe. Garuu haleellaa ofirraa ittisuudhaaf raawwatamuuf deeggarsa barbaachisu hunda ni taasisna jechuudhaan dubbatan. Ministeera muummee UK Keir Starmerii fi pirezidaantii Ameerikaa Donald Trump jidduutti wal dhabdeen uumamuun dhaga'ame. Donald Trump dhimma haleellaa Iraan irratti yaada ministeera muummee UK Keir Starmer kannan qeeqe. Starmer nama faayidaa hin qabne hariiroon keenyaas kanaan booda akka duraanii hin ta'u jechuudhaan Trump dubbate. Miidiyaa san jaamuu irratti wayita bilbilaan dubbatu Trump ministeerri muummee UKdha bu'aa takka nuuf buusaa hin jiru takka akkasitti isa eegee hin beeku UK irraa waan kana arga jeetis tasuma hin tilmaamne jechuudhaan Trump dubbate. Hariiroon keenya akka duraa ta'uu dhabuusaatti ammoo baay'een gaddaas jee. Keir Starmer wixata paarlaamaa biyyattii irratti dhiyaachuudhaan dhimma waraana US fi Israa'el Iraan irratti banan irratti wayita yaada kannan jijjiirama mootummaa haleellaa qilleensaatiin dhufutti tasumaa hin amanu jechuun dubbate. United Kingdom jalqabarraa akka US buufataalee isii fayyadamuudhaan Iraan haleeltu hin hayyamne booda ammoo haleellaa Iraan isaan irratti taasiftu akka ofirraa ittisaniif buufataalee keenya hayyamnee fi jirra jee. Trump ammoo Faransaay biyya gaariidha, biyyoonni Awurooppaa hundinuu gaariidha, UK'n garuu biyya kaanirraa adda jechuudhaan UK addatti hadheeffatee qeeqe. Tarkaanfiin Naatnaayoo lubbuu Ameerikaanota hedduu gaagaa jira jedhan Taaker Kaarlsan dhimma Ameerikaa irratti yaada kennuun kan beekamu michuun Trump sirna duriitti jechuu Taaker Kaarlsan US Benjaamin Naatnaayoo akka olaantummaa irratti hin qabaanne yookaan akka fedhetti akka biyyattii hin ajajne gochuu qabdi jee. Dhiifama kun faallaa semitizimii miti. Tarkaanfiin bulchaa biyya kanaa lubbuu Ameerikaanotaa gaagaati jira. Carraa fi seenaa egeree addunyaa jijjiiraati jira. Keessattuu ammoo egeree US miidhaati jira jechuun Taaker Kaarlsan Network irratti dubbate. Duraan Fox News irratti keessummeessaa sagantaa kan ture namni kun US mootummaa Israa'eliin isin nu hoggantan jechuun qabdi jechuun dubbatee ture. Kan akka bulchiinsa kanaa murtee mootummaa Israa'eliin oofamuu hin turre jechuun bulchiinsa Trump qeeqe. Michuu Trump kan ta'e Kaarlsan akka US tarkaanfii waraanaa hin fudhanne dhiibbaa uumaa tureeti jira. New York Times akka gabaasetti namni kun inumaa White House'tti Trump waliin yeroo baay'ee wal arguun haleellaarraa akka of qusatu gorsaa tureeti jira. Oduma wal fakkaatuun buufanni waraanaa US Bahareen keessa jiru guutumaan guututti manca'uun gabaafame. Buufanni humna qilleensaa US Bahareen keessatti argamu manca'uu miidiyaaleen Iraan gabaasan. Viidiyoon miidiyaa Iraan Fars News agarsiise irraa akka mul'atutti rooketiiwwan buufata kanarratti qiyyaafatan jaaman yeroo dhoohan agarsiisa. Humnoonni eegumsa warraaqsaa Iraan misaayilaa fi dirooniin haleellaa gaggeessaniin wirtuun ajaja buufata humna qilleensaa US kan Bahareen jiru guututti haleelamuun ibsameeti jira. Haleellaa buufata waraana isiirratti gaggeeffame kanaaf ammoo Ameerikaan hanga ammaatti deebisaa hin kennine. Ministeerri dhimma alaa US lammiileen biyyattii Bahareen dabalatee biyyoota abaa jiddu galeessaa keessaa akka bahan ajajeeti jira.
Ministeerri muummee Abiy Ahmed imarii Qatar waliin waraana jiddugala baattee deemaa jiru irratti mari'achuun gabaafame. Mootummaan Qatar ibsa baaseen akka jeetti dureewwan lamaan gaafa wiixataa wal mari'achanii turuu hima. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy haleellaa Iraan hordofee haala Qatar keessa deemaa jiru irratti gaafachuu fi Itoophiyaan haala kana keessatti Qatar bira akka dhaabbattu dubbachuu beeksifame. Akka ibsa kanaatti muummichi ministeeraa Abiy Qatar haala amma jiru karaa nageenyaatii fi tasgabbiitiin mirkaneessuun akka furan amantaa akka irraa qaban dubbataniitu jiru. Amiiriin Qatar Sheek Tamiim bin Hamad Al Thani gama isaaniitiin bulchaa Itoophiyaatiif michummaa isaatiif galata dhiyeessuu fi hariiroo gaarii biyyoonni lamaan qaban leelliseeti jira. Dureewwan lamaan naannicha nageenyatti deebisuuf marii fi furmaata dippiloomaasiitiif akka dursi kennamu dubbachuu isaanii ibsameeti jira. Waa'ee marii kanaa gama mootummaa Itoophiyaatiin hanga ammaatti wanti jaamee hin jiru. Embaasiin Ameerikaa Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad keessa jiru haleelamuu isaa hordofee Ameerikaan Saudi Arabiyaadhaaf akeekkachiisa kennite. Embaasiin Ameerikaa Riyaad jiru haleellaa misaayilotaatii fi dirooniidhaan baha magaalaa Daharaan bakka konsilaan Ameerikaa jiru irratti raawwatamee akka jiru ibse. Embaasichi haleellaa Iraan naannoo sana irratti xiyyeeffattuun lammiileen isaa akka hin miidhamne tattamaan naannicha gaddisanii akka ba'anii fi iddoo nageenyi isaa eegametti akka socho'an himeeti jira. Odeeffannoo gama Iraaniin ammoo miidiyaaleen Iraan akka gabaasanitti ilmi hoogganaa olaanaa duraanii haleellaa Ameerikaatii fi Israa'eliin ajjeefamanii Mujtabaa Kaameenii fayyaa guutuu akka qabu himan. Dhaabbanni oduu Maahir akka gabaasetti namni kun yeroo ammaa dhimma wareegamtoota maatii irratti hojjechaa sochiiwwan to'achuu gorsaa fi dhimmoota barbaachisoo biyyattii keessa jiran hordofaa jiraachuu himan. Guyyaa afuriin dura jalqabbii waraana Israa'elii fi Ameerikaa irratti haleellaa boombii waajjiraa fi mana Alii Kaameenii irratti raawwatameen Alii Kaameenii ergasii ammoo haati warra isaaniitii fi maatiin biroo ajjeefamuun gabaafamaa tureeti jira. Gorsaa abbaa isaatii fi dhimma iccitii biyyaalessaa hedduu of harkaa qabaachuun isaa kan beekamu akkasumallee bakka abbaa isaa bu'uu danda'a kan jedhamu Mujtabaa Kaameenii haleellaa kanaan miidhaan irra ga'uudhaaf dhiisuu irratti gaafiin namoota hedduu biraa ka'ee ture. Garuu miidiyaaleen Iraan ilmi hoogganaa olaanaa duraanii Alii Kaameenii Mujtabaa Kaameenii fayyaa guutuu akka qabu mirkaneessaniiti jiru. Oduma wal fakkaatuun Ameerikaa fi Israa'el irratti balballi azaabaa banamuuf akka jiru eegdonni warraaqsa Iraan himan. Humna waraanaa guddaa mootummaa Iraan kan ta'e gareen eegdota warraaqsa Islaamummaa Iraan Ameerikaa fi Israa'el irratti balballi azaabaa banamuuf jechuun doorsisan. Dubbii himaan eegdota warraaqsaa Birgaadir Jeneraal Alii Mohammad Naahim kan hoogganaan garichaa haleellaa Teheraan keessatti raawwatameen ajjeefame waraanni isaanii diina rukutuu itti fufa jedhan. Jeneraalli kun ibsa dhaabbata oduu mootummaa Tasniimiif kennaniin haleellaan Iraan misaayilota ammayyaa isiitiin biyyoota kanneen irratti raawwattu kan cimu ta'uu ibsan. Iraan haleellaa isii irratti raawwatame guyyaa afuraffaa qabate kanaaf deebii kennuudhaan Israa'elii fi michoota Ameerikaa baha jiddu galeessaa keessa jiran irratti xiyyeeffachuudhaan haleellaa misaayilotaa fi diroonii jabeessitee itti fuftee jiraachuu hime. Dubbii himaan kun akka jeetti eegdonni warraaqsaa hooggansa ajajaa isaa haaraa muudame Ahmad Vaayidiin ergama isaa humna guutuun itti fufuun diinota isaa haaloo ba'aa jira jechuun hima. Oduma wal fakkaatuun Iraan Naatinaa'oo fi bakka walga'ii isaa hunda hordofaa jirra jechuun dubbatte. Gorsitoota olaanoo hoogganaa duraanii Iraan ajjeefamanii Alii Kaameenii keessaa tokko kan ta'e bakka muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaahoo jiru hordofaa akka jiran himan. Qondaalli Iraan kun bakkeewwan Naatinaa'oon walga'ii itti gaggeessuu fi baay'inaan socho'uu itti dhiyeenyaan hordofaa jirra jechuudhaan dubbateeti jira. Iraan erga hoogganaa olaanaa Iraan Alii Kaameenii ajjeefamees hooggantoota Israa'el irratti akka xiyyeeffattu kan ibsite yoo ta'u, gorsaa Kaameenii kan turan kunis iddoowwan walga'ii Naatinaa'oo irratti hordoffii guutuu taasisaa jiraachuu ibseeti jira. Buufanni doonii daldalaa Oomaan dirooniidhaan haleelamuun gabaafame. Biyyi Iraanii fi US jaarsummaadhaan walitti fidaa turte Oomaan buufanni doonii daldalaa isii dirooniidhaan haleelamuu miidiyaan biyyattiif gabaase. Haleellaa diroonii buufata doonii Dooqim jedhamutti gaggeeffameen taankarii boba'aatti ibiddi qabachuun ibsame. Haleellaa diroonii kanaan miidhaan namarra gahee akka hin jirree fi balaan ibiddaa mudatee to'annaa jala ooluu miidiyaaleen Oomaan gabaasaati jiru. Biyya ollaa kan taate Qataritti ammoo haleellaa Iraan gaggeessiteen gaaziin uumamaa dhangala'aa oomisha isaa kaleessa wiixata irraa eegalee guututti dhaabeeti jira. Saudi Arabiyaanis haleellaa buufata boba'aa guddicha irratti gaggeeffameen oomisha adda kutuu isii beeksiftee turte. US Israa'el waliin ta'uun Iraan irratti haleellaa osoo hin baniin dura Oomaan biyyoota lamaan marsaa sadiif walitti fiduun dhimma nikuleera Iraan irratti marii taasisaa turte. Kanneen oduu keenya kan guyyaa irraati Oromiyaa Vision subscribe godhuu hin dagatinaa. Nagee Rabbii keessa nu jiraadhaa.